Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaaliin mana Oromoo kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi kennaawwan iddoo isin jirtanitti isin qaqqabuu isin jechuu barbaada. Egaa kan kanatti aansee hundi keessan akkuma beektan yeroo ammaa kanaa obboloonni keenya dhalattoonni ilmaan Oromoodhaa godina Booranaa jechuudha. Beeraa fi rakkoo hamaadhaaf saaxilamanii jiranii bara dabarees akkasuma jechuudha. Egaa kan hawaasni Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirru hundi keenya akkuma yeroo gartanii adda addaatti dhimma Oromummaa irratti waliin taanee waloon dhaabbanne sanitti fakkeenya isin yoo ka fudhadhu taate dhimmi sinodosii dhimma Oromoo hundaati jennee amantaadhaan odoo gargar hin bahin kutaadhaan gandaan odoo gargar hin bahin dhimmi obboloota keenya dhimma Oromooti jennee hundi keenya tokkummaadhaan harka wal qabannee wal cinaa dhaabbanne jechuudha. Ammas obboloota keenya beelaa fi gaaga'amaaf saaxilaman beelladoonni mana dabalatee jechuudha bineensa bosonaa hundi jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa biyya keessaa fi biyya alaa jiru dirqama lammummaadhaa dirqama Oromummaadhaa haa baannu sagalee kiyya kana Oromoota hunda biraan akka naaf gettan abdii guddaan qabaa sheer waliif godhaa waliif dabarsaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu baroota darban keessa obboloonni keenya Wallagga keessattis Baalee keessattis Harargee keessattis iddoowwan gammoojjii horsiisee buloota garaagaraatti jechuudha. Beelli yookaan ammoo bonni gogiinsi kun rakkoo gartee namtolchee fi rakkoo uumamaatiin rakkoo siyaasaatiin wal qabatee lammiileen keenya miiliyoonota lakkaawaman yeroo ammaa kanaatii fi baroota darbanis daangaa naannoo Somaaliirras buqqaa turan naannoo daangaa walitti bu'iinsi adda addaa jiru irrattis rakkoo fi hammeenyi gaaga'ama hawaasummaa fi lubbuun darbuu akkasumas qaamaan miidhamuu fi xiinsammuudhaan saayikolojiin miidhamuu hawaasa keenya irra miiliyoonota lakkaawaman gahaa ture jechuudha. Kanaan wal qabatee yeroo ammaan kanatti yeroo amma jirru kanatti guyyaa har'aan tanaa halkan kanatti ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti miliyoona 14 olitti tilmaamaman nyaata hatattamaa barbaadan waan nyaatanii dhugan hin qaban rakkoo beelaa fi gaaga'amaaf saaxilamanii jiran jechuudha. Iddoo beelli uumametti ammoo yaalatu nama barbaachisa jechuudha. Biyyi keenya har'a akka waan ofiisiitii quuftee lammiilee isii qananiistee badhaastee nyaata yookaan qamadii biyya alatti ergina jedhanii yeroo TVdhaan argan yeroo eebbisan kaadireef kaabineen ammoo sheer godhanii yeroo isaan wal harkaa fuudhanii facaasan argaas turree argaas jirre jechuudha. Kun waan baay'ee tokko nama gaddisiisuu fi waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu jechuudha. Dursa mootummaan tokko haa ta'u kaabineen qaamni mootummaa kamuu dursa lammii ofiitiif kennuu qaba jechuudha. Biyya Awurooppaa biyyoota idil addunyaa kana hunda akka deemtan taate jechuudha. Qamadiin har'a isaan oomishanii biyya alatti ergan kun maallaqaan jijjiirama. Mallaqni kun jechuudha waraqaadha. Waan warshaan halkan takkatti oomishee biliyoonaan gadi guuree baasu jechuudha. Garuu lubbuu ilma namaa yoo baate mallaqni miliyoonni lubbuu nama tokko deebisuu hin dandeettu. Lubbuu gartee beelladoota manaa 11 deebisuu hin dandeettu. Kanaaf lammii ofiitiif jalqaba dursa kennuudha qaba. Mootummaa soo akka ta'u taate jechuudha. Rakkoo amma hawaasa keenya Booranaa obboloota keenya Booranaa mudate kana waloodhaan ka tursiisuu fi dandeenyu yeroodhaaf jechuudha. Rakkina yeroo irra geessan furuu dandeenya jechuudha. Garuu rakkoo kana itti fufiinsaan irraa furuu hin dandeenyu. Kan irraa furuu danda'u ammoo itti gaafatamummaa silaa akka qabu mootummaadha jechuudha. Har'a biyyoota Israa'eliin fudhadhaa. Biyya akka Masrii, Liibiyaa fudhadhaa. Biyyoota akka Suudi Arabiyaa, biyyoota Arabaa kana hunda fudhattan biyya Boorana caalaa bonni itti bu'e biyya deezert biyya waan takka biyyeen isaanii takka waan takka hin biqilchine har'a qananiidhaan jiraachaa jiran jechuudha. Biyya isaan irratti timira oomishanii kuduraaf muduraa garaagaraa oomishanii biyya masarraa jechuudha. Teekinooloojiidhaan jechuudha. Kenna ammoo gammoojjima har'a beelli itti bu'ee rakkoon gartee bonni itti bu'ee rakkoon uumamaa itti bu'ee kana mootummaan gargaarsa har'a kunoo raayyaa abbaa macaafaa rabbiin jannataan isaan haa qananiisuu rabbii fayyaa fi umrii dheerinna isaaniif haa kennuuti maal godhaa jiran haga humni isaanii danda'etti maashina bishaan baasu bakka garagararraa fuudhanii ummataaf fidanii ummata san tajaajiluuf ummata san gargaaraa jiran jechuudha. Tola ooltummaa rabbis jaalatu kan inni namaas jaalatu kabaja akkasiitiin biyya keessa jiraachaa jiran lammii isaanii gargaaraa jiran halkan takka odoo hifanne dadhabne hin jedhin ummata isaanii lammii isaanii cina dhaabbatanii wareegama barbaachisu kaffalaa jiran jechuudha. Akka dhuunfatti. Garuu mootummaan akka mootummaatti ammoo itti gaafatamummaa guddaa qaba. Mootummaan odoo itti gaafatamummaa guddaa kana ga'u kana qabu lammiilee keenya qeerratti diriirratti facaasee har'a qamadii biyya alaa argaa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee biyya Itoophiyaa keessatti walumaa galatti akka qorattoonni yookaan saayinsiinis jedhutti yeroo ammaan kanatti UNICEFinis
MSFnis gabaasni mootummoota miti mootummoota addunyaa hedduun gabaasaa jiran lammiileen Itoophiyaa Tigraay dabalatee naannoo Amaaraa, Affaar, Sumaalee as gara Dabuubii kana Oromiyaa keessa walumaa galatti ummanni miliyoona 21 lammiileen Itoophiyaadha nyaata hatattamaa barbaadan. Lammiileen miliyoona 21 jechuudha. Imagine biyya arra Neezerlaand jennuun, Switzerland jennuun, biyya arra Norway jennuun, Norween ummanni si miliyoona 5 gahu. Har'a mootummaan ammoo ummata beelahee Itoophiyaa keessa jiru sun ummata har'a biyya tokko caalu baay'inaan jechuudha. Har'a Awurooppaa kana keessa deemtan miliyoona 5, 6, 7, 8, 10 akkasiin jiran. Garuu lammiilee isaaniitiif jalqaba dursa kennan. Yeroo irraa ibidda ofirra dhaamsite ollaadhaaf birmattaa jechuudha. Har'a garuu na argaadhaaf of jaalachiisuudhaaf bar mootummaan na dhagaa asinitti maati. Mootummaan qamadii nyaataa biyya alatti ergaa jirraa jedhu Itoophiyaa kun guroorroo lammiilee Itoophiyaadhaa cufaa jira bara. Nurraa hafee quufnee biyya alatti ergaa jirraa. Kanaafuu mootummoonni addunyaayyu midhaan nyaataa nuun kenninaa, nuun gargaarinaa, gargaarsa keenya hin barbaannuudha afaan biraatiin. Yoo ka sinii galu taate afaan biratti yoo ka jijjiirree dubbannu taate midhaan nyaataa quufnee nurraa hafee lammiileen keenya quufanii biyya alatti ergaa jirraa tiraakara laalaa magaazina laalaa jechaa jira mootummaan Itoophiyaa. Kun safuudha. Diqqollee naasuu lammiilee ofiitiif dhabu, diqqollee rifaatuu lammii ofiitiif dhabuudha jechuudha. Kanaaf ummanni keenya biyya alaa jirruu fi kan biyya keessa hawaasni Oromoo ardii Awurooppaa biyya garaa keessa jirtan. Kan biyyoota lixaa hunda keessa jirtan akkuma amma dura bifa ijaaramiinsa garaagaraatiin ijaaramtanii jirtanitti lammiilee keessan gargaaraa turtan rakkataa keessan bilaa keessan dheebotaa keessan rakkoo baasaa jirtan sanitti ammallee obboloonni keenya Booranaa harmeen Booranaa isinitti iyyachaa jirti si jaamti. Maaliif kana isin jechuu barbaade lammiin keenya mootummaa harka dha'uuf malee mootummaa isaa harka dha'uun qaban. Kama beelee rakkachaa jiru sun hubannoo dhabuurraa ta'uu danda'a. Dirqamee ta'uu danda'a, sodaa jireenyaaf ta'uu danda'a. Mootummaa kana harka dhaa jiraniif lammiileen Itoophiyaa Oromoof guutuu cufti jira jechuudha. Garuu mootummaan har'a maqaa Oromootiin masaraa mootummaa masaraa Minilik seene sun kan maqaadhaaf OPDO jettee Oromiyaa bulchaa jirtu sun har'a lammiilee isii kan naannoo amma laala Oromiyaa jechuun yookaan Itoophiyaa jechuun Abiyyiifillee OPDOofillee naannoo giddu galeessaati Finfinnee, Shawaa, Arsii, Baalee, Maarree kanneen naannoo gammoojjii kun kaartaa Oromiyaa keessa yookaan kaartaa Itoophiyaa keessa akka jiratti ilaalaa jiran isaan ilaalchi isaanii hubannoon isaanii kana sirriitti bareechee beekan yeroo daangaan dhiibamus dantaa isaaniiti miti muraniituma osoo kennan lafa Oromoo meeqa akka qaamni mootummaa Sumaalee gama gamaan ciree irraa fudhatee hin beekna keessa dhalannee waan keessa guddanneef jechuudha. Mootummaa jechuun Oromiyaa jechuun giddu galeessa qaccee jiru dantaa isaatii miti mootummaan. Kanaaf lammiilee kennaaf sagalee haa taanu. Dhimmi kun dhimma ajandaa siyaasaa oliiti. Dhimmi kun dhimma jaarmiyaa siyaasaa paartii jinnii mootummaa jedhee alguurra jiru kana oliiti. Lubbuu ilmaan Oromooti jechuudha. Kanaaf dhimmi kun dhimma ajandaa guddaa gama sooshaal miidiyaa hundaan tiiktookiin isaa ta'u, instaagiraamaan isaa ta'u, feesbuukaan isaa ta'uti, tiwutaraan haa ta'uti. Uummanni keenya hundi dhimma kana dhimma akkuma gaafa dhimma sinodoosii dhimma Oromoo hunda goone sanitti beelaa fi rakkoo uummata keenya hongee bonni uummata keenya Booranaan miidhamaa jiru kana sagalee ta'uu fi qabna ajandaa guddaa godhannee lafaa ka'uudha qabnaa jechuudha. Uummanni keenya hawaasni keenya kan idil addunyaarra jiru hundi keenya jechuudha. Yeroo kana isiniin jedhu uummanni keenya Booranaa maal barbaada? Gargaarsa guyyaa 2-3 torbaan tokko isaan tursiisuu danda'u. Gargaaruu ni dandeenya. Garuu rakkina isaanii kana hiddaan furuudhaaf itti gaafatamummaa kan qabu kan ammallee rakkoo kana furuu danda'u mootummaadha. Har'a mootummaan Itoophiyaa raayyaa abbaa maccafaa jira bara. Mee Baalee keessatti magaalaan guddoon godinayyuu magaalaan Baalee giniira magaalaa itti dhaladhee bishaan dhugaatiin qabdu dhugaa dubbachuudhaaf. Eega bishaan dhaabbatee uummanni rakkachaa ture jiru waggoota meeqa baroota meeqa an takkaa dhaladhee kana gahee rakkoon bishaanii odoo magaalaa sanirraa hin furamin har'a gahee jechuudha. Arrafaa dhabameyyuu inni hin jiru jechuudha. Magaalaa guddoo magaalaa godinaa jechuudha. Maaliyyaa gammoojjii baadiyyaatiif har'a maashinni raayyaa abbaa maccaa fidan hawaasa keenyaaf haa xiqqaatu guddattu alhamdulillah rabbi umrii isaanii haa dheeressuuf fayyaa kennuufi bakka tokkotti yoo bishaan baasan taate baadiyyaa tokko jala immoo ganda tokkotti baadiyyaa hedduu of jalaa qabdi namoota hedduu dhufe eela san waraabbataa bishaan sanitti fayyadama jechuudha.
Har'a Boorana keessatti iddoowwan hunda lafa Oromiyaa tamu yoo meetira wayii gadi qotte bishaan ni ba'a. Har'a odoo mootummaan bishaan san baasee har'a jallisiidhaan bishaan midhaan qamadii bonaa oomishaa jirra jedhe mootummaan Itoophiyaa. Jallisiidhaan qamadii bonaa oomishaa jirra jedhee propaganda isaatti oofata fakkeessuuf illee ta'a jechuudha. Har'a maashina gurguddaa odoo mootummaan Itoophiyaa dhimma kiyya mootummaan Oromiyaadha. Dhimmi kun dhimma kiyyaa dhimma lammii kiyyaati kan jedhu taate mootummoota addunyaa gargaarsa gaafate biyyi kamu gargaarsa maashina gurguddaa bishaan baasuu kanamu dhibbaatamootaan kennuuf hin dandeetta mootummoonni Awurooppaa gargaarsa osoo gaafatanii mootummaa federaalaa osoo hin ta'in mootummaa sadarkaa mootummaa naannootti iyyuu odoo proposaalli barreeffamee ka gaafatamu taate gargaarsa kana lammiilee kennaa gana ga'u rakkoo amarra jira kanaaf bajata hin qabnu rakkina akkana qabna nu gargaara osoo ka jedhu taate mootummaa rakkoo dantaa lammii isaatiin qabneef malee lafti Boorana har'a lafa Israa'el ol jirti malee gadi hin jirtu. Lafa har'aatti gartuu Saaraa hundi kenna keessa dhufne lafa Masriitii fi lafa Liibiyaa kanan caalti jechuudha. Biyyeen Booranaa bishaan argannaan wanni isiin hin biqilchine hin jiru. Har'a mootummaan ummata kana rakkoo kanarraa baasuudhaaf rakkina ummata keenya kana mudate. Hiddaa furuudhaaf tarkaanfiin silaan mootummaan fudhachuu qabu kophaa isaa osoo hin taane lammiilee isaa wajjin dhaabbatee gargaarsa mootummoota biraallee akka kadhatu taate bar ummanni kun rakkoon isaan mudate kun hiddaan furamuu ni danda'a jechuudha. Amma akka qorattoonni fi saayinsiin jechaa jirutti waggoota jaan dhufan waggoota jaan as deeman gaanfi Afrikaa rakkoo beelaa gogiinsa bonaatiin ni mudatamaa jedhan. Lafa kaanii jira waggaa jaa kan dhufu gana har'a tokko bonnami waggaa jaan dhufan. Kanaaf mootummaan maal godhaa jira? Kanaaf mootummaan maal hojjechaa jira? Caasaan mootummaa naannoo san jiru kaabineen kaadireen hanga sadarkaa federaalitti akka jiran nu ilmaan Oromoodhaa ummata kanaaf maal yaadaa jirra? Har'allee gargaarsa jedhan hin guurta borillee gargaarsa jedhan hin guurta rakkoo ummata kanaa hiddaan furuu hin dandeenyu jechuudha. Rakkoo ummata keenya kanaa hiddaan furuudhaaf qaamni mootummaa jalqabatti gaafatamummaa qaba. Wanni nu asii walitti qabnee arginuuf kun waan nyaata guyyaa tokkoo guyyaa lama faamilii tokkoo hin ta'u. An dhugaa isinitti himaati haqa isinitti himaati. Kanaaf rakkinni ummata keenya mudate kun rakkoo hamaadha. Rakkoo siyaasaa oliiti. Ummata keenya kanaaf maaliif har'a Boorana dhageettanii miti? Baaleen dhaga'uuf deemtan. Iftaan ammoo gammoojjii Harargeelee dhaga'uuf deemtan. Asii Wallagga keessaallee dhaga'uuf deemtan. Gargaarsi takka haga Abiyyi dhufe haga Oromoon buqqa'uu eegalte. Rakkoon ummata Oromoo mudatu guyyaarraa guyyatti dabalaa jira jechuudha. Kabeelaaf saaxilame miliyoona 14 jenne har'a miliyoonni 4 ammoo sababa walitti bu'iinsa garaagaraatiin ummanni Oromoo qe'ee fi qabeenya isarraa buqqa'ee waan nyaatu waan dhugu waan uffatu dhabee rakkinaaf saaxilamee jira jechuudha. Mootummaa siyaasa biraa afarsu malee mootummaa rakkoo mabar ummata beelee miskiina waa'ee siyaasaatii miti waan akka quban qabne kana mootummaan furuu hin danda'in har'a mootummaa akkamtu narraa hafee quufnee dhugnee kunoo qamadii biyya alatti ergaa jirra USA'n Ameerikaan Awurooppaan midhaan nyaataan nu gargaarinaa jedhee bar guroorroo ummata lammiilee ummata beelaa dhumaa jiru mootummaa afaan qabaa jiru jechuudha. Jalqaba lammiilee keetiif dursa kennite yoo rakkoolee gartee rakkoo siyaasaa haa ta'uuti garuu rakkoo siyaasaatii miti rakkoo siyaasaa akkuma jirutti ta'e rakkoo hawaasummaa kana mootummaa silaa furee nurraa hafee jira jedhee qamadiilee biyya irratti ergamaa miti. Akka Gaadaafiin jedhe Gaadaafiin gaasa keenya nuti rabbiin nu kenne gaasa keenyaan isin jijjiirra malee mallaqa halkan takka doolaaraa si maashina keettanii gotanii luukee kiloo bitanii qabeenya keenya isin hin kenninudha. Waan rabbi isin kenne daayimandii warqee isaa ta'uu fidaatii itti jijjiiradhaadha. Har'aati ammoo obboleessa kee lubbuudhaan dhumaa jiru kana dhiistee maal biyya alatti ergaa jirta waraqaa akka Gaadaafiin jedheesan luukii biyya alatti biyya seensita jechuudha. Osoo obboleessi kee beelaan dhumee du'aa jiru rakkachaa jiru jechuudha. Ka ilma namaa qofa haasofna malee bineensi bosonaa meeqatu biyya irraa baqachaa godaanaa jira. Beelladoonni mana meeqatu har'a dhumaa jira. Har'a namni tokko maatiin tokko horsiise bulaan hin beekan loon hin qabaanne waan nyaatee dhuguu hin qabu jireenya isaatii wal qabate jechuudha. Har'a rakkoolee akkanatti uummata keenyatti weerartee jirtu kana kan hiddaan furuu dandeenyu yoo tokkummaadhaan dhaabbanne akkuma dheengadda sinodoosii wajjin dhaabbannee sagalee taanee uummata afaan tokko afaan takkaan sagalee takkaan dubbanne sanitti obboloota keenya Booranaa rakkachaa jiran bunaa fi rakkoo uumamaa fi namtolcheedhaaf saaxilamaniif hundi keenya bakka takka kaanee ilmaan Oromoodhaa sagalee ta'uufin dirqama jechuudha.
sagalee kiyya kana ummata Oromoo ilmaan Oromoo hunda biraan nagaa. Irra deebi'an mallee rakkoolee ummata keenyaa kana haa xiqqaattu guddattu sarvaayiv akka isaan godhan torbaan takkallee waan silaa xab godhatan ummanni keenya lammiileen Oromoodha abbootiin qabeenya Oromoodha kan Oromiyaa keessa jirtan kan biyya alaa jirtan haqoomni keessan isin dandeessise sadaqaan iyyadhaati ummata keenya kana gargaara ummata keenya kana cinaa dhaabbannu waan qabnu haa gargaaru yaadaan dinagdeedhaan ka uffata qabdu uffatan ka gartee barnoota qabdu barnoota keetiin ka mallaqa qabdu mallaqa keetiin waan cufaan gargaarsa waan cufaa waan barbaadu ummanni keenya kun waan cufaan lammiilee keenya Booranaa kana cinaa dhaabbannee haa gargaaruun dhaamsa kiyya ta'u obbolummaa fi dhaamsa kiyya ta'u Oromummaati jechuudha. Kun si dhimmi Booranaa dhimma siyaasaa oliti dhimma jaarmayaa oliti dhimma paartii siyaasaatii oliti. Kanaaf lammiilee keenya kana haa baraarru lammiilee keenya kanaaf sagalee haa taanu. Kanaaf rakkoolee jiran kana akka hawaasaatti akka Oromootti akka waliigalatti akkamitti ofirraa qolannaan haga dandeenyuun bakka jirru harka wal qabannee gama dandeenyu hundaan lammiilee keenya kana cinaa dhaabbachuu qabna. Rakkoo amma Booranaa dhagaa jiru kan ammoo godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti dhagoof deemtan jechuudha. Hoongeen waggaa jahoota dhufan akkuma gaafa Nabi Allah Yusuf manaama argee waggaan 5 quufaa waggaan 7 beela jedhe san waggaan 6 dhufu meteoroloojiin Itoophiyaa himaa jira akka addunyaatti Keenya, Sumaalee, Ugaandaa, Itoophiyaa gaanfa Afrikaa rakkoo balaa gogiinsaa fi bona hamatu waggoota 6 dhufuuf deemaa jiraa jedhan. Rakkoo tana har'a qofa furra borillee waggaa 6-5 rakkoolee kana hedduutu as dhufuuf deema. Kanaaf akkamitti of qopheessuu qaba ilma hawaasni Oromoodha kan biyya keessa kan biyya alaa haga danda'in. Gama mootummaatinoo akkamitti waliin taanee waloon mootummaa irratti dhiibbaa goonee haa xiqqaattu guddattu jijjiirama xiqqoo takkallee fiduu dandeenya ka jedhu irratti bakka jirtanii bifa community ijaaramtanii jirtanii wal mari'adhaa yaada wal jijjiiraa lammiilee keessan cinaa dhaabbadhaa. Kun dhimma siyaasaati miti. Dhimma lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuudha. Kana hawaasa kiyya lammiilee Oromoo cufa biraan nagaa lammitu lammiif birmata beelli beellama namaan kennu. Beelli appointment hin qabu beelli beellama siin kennu qaxaroo siin kennu. Yeroo beeloftu qaamatu si miidhama. Qaamni yeroo si miidhamu yaala si barbaachisa. Lubbuun kee baraaramuuf namni beelahee survive godhuudhaafu yaalatu isa barbaachisa. Kana hunda ummanni keenya qaba ummata keessan obboloota keessan quba qabdanii. Kanaaf lammiilee keessaniif sagalee taa ajandaa dhimma kana ajandaa guddaa godha ajandaa guddaa ta'uudha qaba. Dhimmi Booranaa kun dhimma ajandaa guddaa ijoo akkuma gaafa sinodoosisan caala ta'uu qabayyu hunda ka danda'amu taate jechuudha. Kun lubbuun jiraachuu fi dhimma lubbuun jiraachuu dhabuuti jechuudha. Akkanuma isin jedha galatooma haga dandeettanii bakka jirtanii koominitiin hawaasni kenna bifa afooshaatiin bifa koominitii bifa gartee waldaatiin warroonni ijaaramtanii jirtan bakkuma jirtan san hundatti lammiilee kennaaf akkuma amma dura lammiilee obboloota kenna Wallaggaas Booranaas Baalees asin ammootinuu Arsii keessas Harargee keessas ijaaramtanii Shawaa keessas gargaaraa turtan sanitti obboloota kenna Walloos ammas bifa ijaaramtanii dur jirtan saniin lammiilee kenna Booranaa kana haa gargaarru. Dhimma Booranaa kana ammoo dhimma firoomsaa galatoon dhimma ajandaa guddaa ta'e as bahee dhiibbaa mootummaa irratti kan goonu taate wanti qucuqucennu asii walitti qabnu illee dhugaa dubbachuuf rakkoo san rakkinni isaanii irra jiru san irraa furuu hin dandeettu. Rakkoon isaanii rakkoo hiddaan furamuu barbaadu jechuudha. Lafti Oromiyaa lafa arra Israa'el caala bishaan qabdi. Lafti Booranaa uummanni keenya irra rakkachaa jiru jallisii warqeedha. Odoo katti mootummaan itti yaadetti dalagu taate jechuudha. Har'a Liibiyaa caala lafa Booranaa kanatti waa biqilcha. Lafti gammoojjii hagam beekurraa hagam keessatti guddadhe keessaa bishaan rooba argatteetii miti duumessaan lafa giriinii taatu. Lafa duumessaan magaru jechuudha. Duumessi dhufnaan lafa magaru mugni gogee waggaa meeqa bishaan argatin hundi ni magara. Odoo roobni takka xabitti hin jenne jechuudha. Kanaaf har'a bishaan jallisii qamadii jallisii bonaa oomishaa jirra maali akka jettan achi deemaatii dalagaa uummata gargaara. Kanuma jechuu barbaada. Galatooma yoo dandee gama tiktookiintinis dhufnee mari'achuu dandeenya. Dhimmi kun dhimma ajandaa Oromoo hunda ta'uu qaba. Dhimma miidiyaa hunda ta'uu qaba jechuudha. Galatooma kanuma jechuu barbaada. Lammiilee keessaniif sagalee ta'a haga dandeettan hundatti dhiibbaa godha. Gama mootummaatiinis haa ta'uuti gama hawaasaatiinis haa ta'uuti bakka jirtanii lammiilee keenya kana rakkoo keessaa baasuudhaaf waloodhaan
taanee haa dhaabbannu rakkoon Booranaa kun kutaalee Oromiyaa hunda mudachuudhaaf deema jechuudha. Kan isin jechuu barbaada nagaa keessa na jiraadha.